Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Yeenus Bashir. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaalii keenya faaraa yoo taatan Oromiyaa Taekwondo kana subscribe godhaa nu waliin to'aa share gochuun nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Amma gara oduutti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha damee Lidataa obbo Jawhar Mohammad dabalatee namoonni 5 hospitaala dhuunfaa Landmark jedhamutti akka yaalaman ajajee ture. Abbaan alangaa waliigalaa ajaja kana mormuun mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffatee kan ture yommuu ta'u, manni murtichaas dhimmicha ilaaluun har'atti beellamee ture. Manni murtii waliigalaa federaalaa obbo Jawhar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Shamsaddiin Xaafaa fi obbo Dajanee Xaafaa har'a jimaata dhaddachatti akka dhiyaataniif ajajus manni sirreessaa osoo hin dhiyeessin hafuunsa abukaatoon himatamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa BBC'tti himaniiru. Amma konkolaataan haaraan gatii Maarsii geessite. Eejensiin hawaa Ameerikaa konkolaataa Riiver maqaan Receivers jedhamu kenname milkaa'inaan Maarsii irra qubachiise. Konkolaataan kun hooqa guddaa mudhii lafaa pilaaneetii kanatti kan argamu Jaziiroo jedhamu maddii qubate. Oduun dansaa jiru kan yaadutti xiyyaarri kun haala gaarii irra jirti jedhan qondaallee pirojektichaa Maat Waals. Injineeronni naasaa bakka to'annoo ergama kana Kaalifoorniyaa turan wayita qubachuu mirkanaa'etti gammachuun lafaa ka'an. Konkolaataan miila 6 qabdu kun yoo xiqqaate waggoota lamaan dhufan lamaaf akka kaa'uun odeeffannoo sassaabde. Kunis jireenya as gubbaa amma dura jiraachuu fi dhiisuu baruuf gargaara. Receivers Maarsii ga'uuf ji'oota 6 oliif imala kan turte yoo ta'u, fageenyi imaltes kiiloomeetira miliyoona 480 ta'uusaa BBC'n beeksise. Jala malkaa yaa'atu